Jahiliya Awuroopaatu har'as nutu tuuqa dursuuraadhaan kaasee diinii keenya quuqa zabanammaa waa'ee ergamaa Khwaaliqaa eenyummaa rasuula waan balleessu maqaa fiilmii hojjetanii gurguran maallaqaan qabsootuma jira warri qalbiin qaqa kan isaanii maqaan durguddisee maulaan arganne ergamaa jaala. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة مشاهدين الكرام. يا لتمو أبوليين كين يكبجمو ورنو داو وجاجرتن أكسمس ميسجي يوكي مود أمسكين يكوني سنبرا غهاجرو Bonsaddin Tube channel keenya ji'a mukana nu jajjabeessuu fi nu tumsuudhaan subscribe gochuu akka irraanfanna isiniin jechuu wajjin wanti nu deemnuufis gumaacha amma dandeenyu diiniif gumaachuu isinis akkasuma harkitanii ajiri irraa harkadhaa isiniin jenna daawwachuu fi obboleeyyan keessanii facaasuu wajjin. Kanuma ta'u wajjin tole kaarras sagantaan keenya akkuma beekamu sagantaa comparative religion qabannee yeroo baay'ee channel keenya kana irratti isinii dhiyaanna. Har'as sagantuma kana qabannee isiniif dhiyaanna jechuudha. Sagantichis kan inni haasa'u waa'ee Rasuula Rabbi salawaatu Rabbi salaamu alayhi waa'ee isaaniiti jechuudha. Nabi Muhammad dhugaa yookiin immoo haqa guddaa Baayibilii keessatti dhokfame yookiin immoo kaanfamee taa'aa jiraachuu isaa jechuudha. Isa san harkitanii Baayibilii irraa akka jirutti ummataaf mul'ifna jechuudha waan achi keessa katabamee jiru. Nabiyyiin keenya salawaatu Rabbi salaamu alayhi nabiyyina Muhammad Baayibilii keessattis bakka hedduu dubbatama akkuma Quraana keessa Rabbiin bakka hedduutti isaan dubbate akkasumallee kitaabota amantii garaagaraa addunyaa tana keessa jiru irratti akkuma dubbataman jechuudha. Kanuma ta'u wajjin hiddi dhaloota Rasuula Rabbii salawaatu Rabbii wassalaamu alayhi yookiin immoo laatiinsi sanyiin dhaloota isaanii Nabiyyallaa Ibraahim Khaliilullah ta'uu jechuu alayhi wa ala nabiyyina afdalu salaatu wa tammu tasliim ta'uu isaanii jechuu. Abrahaam ka jedhamu akka Baayibilii keessaa fudhannetti nagaan isarratti haa jiraatu abbaa saba baay'ee jechuu. Nabiyyiin keenyallee ilmaan isaa yookiin immoo saba Nabi Ibraahim irraa argame kana keessaa tokkodha jechuu. Sanyiin isaanii banii Adinaan keessaa jechuu. Adinaan immoo harkitee ilma Ismaa'iliitti galan jechuu gosti isaanii. Ismaa'il immoo ka Ibraahim ta'uu kana wajjiin laalle jechuu. Ammas laalutti jirra. Akkuma beekamu Nabiyyallaa Ibraahim nagaan Rabbi isarratti haa jiraatu maali jechuudha. Abbaa saba baay'ee hogguu jedhamu saboota gurguddoo sadii addunyaa kanarraa isaan kanarraa argame jechuu. Sabni gurguddoo sadeen argaman sabni Arabaadha. Hundeen Arabni asliidha. Ilmaan Nabiyyallaa Nuh keessa ilma Seem jedhamu tu arkate jechuu Araba. Araboonni guyyaa keessaa immoo kaarkitanii ilma Nabi Ibraahim Ismaa'ilillaa argaman gosoonni 12 beekamootu jiran jechuu. Kanuma ta'u wajjin akkasumallee ilmi Nabiyyallaa Ibraahim kabiraa Isaaq jedhama. Isaaq ijoollee lama arkate Yaaquubii fi Esawu jedhaman. Esawuun ilma hangafaa yoo ta'u intala Ismaa'il fuudhee jechuu. Intala Ismaa'il Nasmaa ka jedhamtu fuudhee ilmaan isaanii Banu Asfar ka jedhaman ummata arkitee Roomaanotaa kanatu isaan irraa dhalate. Akkasumallee immoo ilma isaa akka ta'e Yaaquub irraa Banii Israa'el yookiin saba Israa'el jedhamutu irraa argame jechuu. Sabni addunyaan tanaa bal'aan har'a argaman kunniin gabaabinatti Nabiyyallaa Ibraahim irraa argamanii jechuu. Kanuma ta'u wajjin gosni nabii keenyaa eessatti deebi'e hogguu jennere gosa harkitanii gosa Qureeshii yookiin Araba keessaa Araba guyyaa keessaa yookiin immoo harkitanii argaman ta'u wajjin ilmaan Nabiyyallaa Ismaa'il ilma Ibraahimii akka ta'e ilaallee jira. Nabiyyiin keenyallee salawaatu Rabbi wassalaamu alayhi yeroo hidda dhaloota isaanii yookiin sanyii isaanii gosa isaanii dubbatan eessarraa akka filaman caalaa namaa akka ta'an ni himan jechuu salawaatu Rabbi wassalaamu alayhi. Qaala Rasuulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam inna Allah astafa Rabbi ni file Rasuul Rabbi min waladi Ibraahim ilmaan Ibraahim keessaa ni file Ismaa'il file je ni filate je Rabbiin. واصطفى أما اللي نفلجي من ولد إسماعيل إلمان إسماعيل كيسا كنانا فيله واصطفى من كنانا ورا كنانا مو غوسا كنانا جامتو كيسا قريشي فيله واصطفى من قريش كيسا مو غوسا قريشي جامتو كيسا مال فيله بني هاشم فيله واصطفاني من بني هاشم أنا اللي نفلتنا إرجع رحمة الله نماتي في الدنيا كناف
bani haashimirraa jee jechuu. Bifa kanaan hadiisni akkana ibsa. Akkasumallee baayibilii keessattis nabi Ismaa'il nabiyyi arkitee filatamaa fi nama jaallatamaa ta'uu arkitee haati isaa asliin isii tajaajiltuu mootii biyya Masraa taatus booda nabiyyallaa Ibraahim bilisa isii baasee ilma isaa hangafaa irraa argate ta'uu ilmi isaa kunis ilma rabbiin dhagaheef Ismaa'il jechuunu rabbi dhagahe yookiin awwaateef jechuu akka baayibiliin jiru ilma filatamaa ilma rabbiin isa dhagahee fi isaaf awwaate ta'uusaa baayibilii seera uumamaa boqonnaa 17 lakkoofsa 20 irratti waa'ee Ismaa'il illee ansiif eebbiseetiin jira isa fileetiin jira saboota addunyaa tanarraa gurguddoo ta'an gosoota 12 ka biyya 12 to'atanan irraa yookiin immoo bulchanin irraa baasa yookiin irraa argamsiisaa jira. Akkasumas quraana keessatti suuratu Saad boqonnaa 38ffaa lakkoofsa 48 irratti bifuma kanaan nabi Ismaa'il nabiyyi filatamaa ta'u abbaan nabii keenyaa jechuu salawaatu rabbi wassalaamu alayhi wadhkur Ismaa'ila wal Yasaa wa dhal kifli yaadadhu waa'ee nabiyyallaa Ismaa'il wal Yasaa waa'ee Yasaa illee yaadadhu Elsaa'i yaadadhu وذا الكفل وإذا الكفل الله يعدده وكل شفت سانيتم من الأخيار والراكتة فلا تمودا جربين وإسانة كسد بتكبروتان غاري توجتشو نبيين كينيكا أبان إساني عبد الله جماعة عبد الله كعبد المطلب كهاشم هاشم قريش الرا بوسا قريش يمتوكا عربا كيسي قريش نمو أركتة هدسي أركتة ور بني عدنان جماعة ور بني عدنان نمو أركتة hunden isaanii bakki itti galan eessatti galanii ilmaan Ismaa'iloota keessaa tokko jechu. Kana iddoon dhaloota nabii keenyaatis eessa akka ta'e Makkaa jedhama jechu. Takka immoo baayibilii keessattis ka dubbatamee jiru maqaa durii ka Makkaa bakkaa jedhama. Bakkaa jedhamutti jechu. Kana baayibilii keessatti macaafa faarfannaa yookiin immoo the book of Psalms ka jedhamu boqonnaa 84ffaa yookiin immoo masmuura Daawit boqonnaa 84ffaa lakkoofsa 6 irratti the valley of Bakkaa jechu. Valley of Bakkaa yookiin immoo laga Bakkaa jedhamu keessatti laga bakka bishaan zamzamitti argamutti jechu. Har'a immoo arkitee biiru Ismaa'il ka jedhamu jechu. Biirii nabiyyallaa Ismaa'il ka jedhamu achitti dhalatan jechu nabiyyiin keenya salawaatu rabbi wassalaamu alayhi. Quraana keessattis laaluu dandeenya jechu. Suuratu Ali Imran yookiin immoo boqonnaa 3ffaa Quraanaa ka ta'e ayata 95 irraa hamma 97tti waa'ee arkitee Makkaa yookiin immoo the center of all wide ka taate wiirtuu addunyaa waliigalaadhaa ka taate Middle East ka jedhaniin har'aan tanallee arkitee Sharqul Awsat ka jedhaniin tana jechu. Achitti dhalachuun nabii keenyaa hogguu rabbiin dubbatu maal jedha? boqonnaa 3ffaa lakkoofsa 95 hamma 97 irratti qul jedhii yaa Muhammad sadaqa Allah rabbiin dhugaa dubbate waan dubbate keessa rabbiin soba takkaa dubbateen beeku warra sobaa wajjinis hin jiru dhugaa dubbate jeettiin fattabi'u yaa ilma namaa cufti keessanuyyuu hordofaa millata Ibraahiima haniifa karaa nabii Ibraahim karaa arkitee shirkirraa karaa namaa fi dhagaa fi mukaa fi uumamtoota kamiifuu gabra ta'uutirraa fagaadhaa jiini. وما كان من المشركين إن مشرك الرائلين ترى نما ربي جنات واقبه يوكي كندسو كجبرو يوكي كواقسو هن ترى كران أمنتي سريدا كراسن كبر داجين إن أول بيت من نجل كبا بيت جل كبا وضع للناس نما أفكاهم يوكي إجار رمي ديزاين دي تيدتشيرتي للذي إن جا ببكة جا متجار رمي جا بكة جتون أي بمكة Makka tijaarame jechuun bakka dhaloota nabii rabbii mubaarakan bakka barakeeffamaa barakaa qabu ka ta'e wahudan qaceelloo ammallee ka ilma namaa arkitee akka rabbiin tokko ta'ee fi ilmi namaatis tokkummaadhaan baagiraawundiin isaanii tokko ta'anii jiraachuutti garsiisu ka ta'e jechuun lil aalamiin aalamtootaaf. Fiihi aayaatun bayyinaatun maqaamu Ibraahim isa keessa bakka Makkaa jedhamu kana keessa aayaata mallattoo yookiin immoo raajii dinqii ifa galaatu jira maqaamu Ibraahim san keessa maqaama Ibraahim ka jedhamu. Bakka faana Ibraahim yookiin immoo dhaabbata Ibraahim nabi Ibraahim irra dhaabbate akkuma beekamu suuraa Quraanaa kana keessatti boqonnaa 2ffaa ayata 127 28 hamma 29 yoo laaltan jechuudha yeroo nabiyyallaa Ibraahim Ka'abaa yookiin immoo mana wa'id yarfa'u Ibraahim qawaa'ida min al-bayt wa Ismaa'iil akkuma rabbiin uje jechuudha waa'ee dhagaa bu'uura kaabadhaa ka bu'uureffamee jiru maleekotaan lafa kahamee jiru nabiyyallaa Ibraahim dhagaa bu'uura san yeroo ijaaru dhagaa of jala kaa'ee dhagaa sanirra dhaabbateet mana Kaabaa jedhamu kana ijaare nabiyyallaa Ismaa'il immoo jalaa dhagaa itti ol kokkennaa ture jechuudha. Yeroo kanatti faanti nabiyyallaa Ibraahim bakka inni dhagaa irra dhaabbatee suni achirratti hafee jechuudha. Waan ajaa'ibaa kun hanga har'aallee jira waggoota 6,000 dura ijaare inni kan hanga har'aallee jira.
ومن دخله نمن أركتك مكة سينجا كان آمنا أمنا ماذا نجادا مرجساتي فماذا جيجتو أجيفم ريبمون أشكيس هدمون هنجرو وصوبنين سلتاتي وريغا من مكفل تيساتو أمو هنكبو جتو أن أشكيسا كبجمال ولله على الناس هج البيت نما دندئ أركتك غلاس الرا قبفتي ديمو دندئ سنكي قبفتي ديمو دندئ كماتي ساتي وان نيسو أبو دندئ maaltu sarra jira jee karaa mana rabbii san karaa ilmi namaa cuftetti wal gahee tokkummaa namaa mul'isu gurraacha adii mootii fi harkitee hogganamaa fi hogganaan illee itti wal ga'u san achi dhaquutu sarra jiraataa jee beeyti man istaqa'a ilayhi sabiilaa namni danda'e akkasitti deemuu qabaa jee waman kafara fa inna allaha ganiyyun 'anil 'aalamiin ilma namaatirraa immoo namni waaqa didee yookiin rabbii ani waaqessu waan biraatiin naa ta'a jee didee homaa hin kadhatinaa itti of hin dirqinaa rabbiin kanarraa dureessaa jee jechuu waan rabbi miidhuun qabu ofuma miidhaa jechuu kana jee rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa kanuma ta'u wajjin iddoo kana nabiyyi rabbii dhalate yeroo dhalatanii jedhan abbaa isaanii arguu hin dandeenye subhaanahu wa ta'ala rabbiin arkitanii hin arkisiifne abbaan isaanii garaa keessa jiruudha kute jechuu eeganaadha ammoo eega dhalatanii jedhanii haadha isaanii arkanii jiranii haadha isaaniillee yeroo arkan kanatti eega of baranii of beekanii miti haati isaanii salawaatu rabbi wassalaamu alayhi isaanii dhalate amata jahaatitti duute jechuu yeroo amata dhalatanii amata afuraffaatitti operaasiyoonii ta'anii maleekaa jibriilii fi mikaa'iliin xurii yookiin immoo hizdii qaama keessaa dhiqanii ilma namaa kamiifuu bal'atee baachuu akka danda'utti tolfame nabiyyiin keenya salawaatu rabbi wassalaamu alayhi qulqulleeffame jechuu dhala namaatiif rahmataaf ergame salawaatu rabbi wassalaamu alayhi san booddee gaafa amata jaaffaati biraa duunan akaakoo isaanii bira guddatanii hoggaa lamaaf gaafa amata 8ffaa akaakoon isaanii biraa du'e eegasi adeera isaanii bira guddatanii booddee umrii dardarummaadhaa waggaa 25 yeroo gahan gaa'ila isaanii marsaa duraadhaa dubartiin Khadiijaa jedhamtu isaaniin booji'amtee ofuma harkitee isaan fuute jechuu waan barbaachisu cufaa goote jechuu isiin amata 40 fuudhanii eega gaa'ila raawwatanii jedhanii haala ummanni wallaalummaa fi dukkana baxaraanummaa dhama'ummaa keessa jiru saba isaanii dabalatee dhalli namaa keessa jiru kana tokko amala gadhee keessatti hirmaatanii beekan kanuma ta'u wajjin rabbiin harkitanii isaan leenjisaa yookiin tarbiyaarra guddisaa waan jiruuf kara gaaraa sinqii yookiin galaanaa qopheesse yaa Khadiijaa jedhanii kara gaaruu hiraa ka jedhamu yookiin goda hiraatitti deemanii osuma harkitee waa'een ittiin godhamin rabbiin harkitanii akkuma uumamaatti naachuraalii jechuudha gabbaraa turan rabbuma qofa waaqessaa turan amaloota gadhee tokkos osoo irratti hin mul'atin jechuu bifuma kanaan osoo jiranii isaanii amata 40 gahee jiru nabiyyi rabbiititti salawaatu rabbii wassalaamu alayhi manaama keessatti ru'yaan saaliyaa itti mul'achuu eegalte manaamni gaggaarii arguu eegalan yeruma kanatti osoo hin turin ergamaan rabbii ka ta'e jibriil alayhi salaam itti dhufe bifa namaatiin hogguu itti dhufe hacuucee isaan qabet iqraa qara yaa muhammad ubujuum maa ana biqaari awwaa qara'uu hin danda'u amloot larniit ani hin baranne yaaboon barsiifamne waa dubbisuu fi qara'uu hin danda'u jenne ammas itti deebi'ee ukkaamsee qabeetara lammaffaadha iqraa maa ana biqaari an qara'uu hin danda'u an hin baranne dubbisuu hin danda'u jedhaniin ammas ukkaamsee qabee gallakkisee iqraa an qara'uu hin danda'u hin baranne jedhaniin bifuma kanaan eegasii itti qara'e maal jee itti qara'e suuratu iqraa boqonnaa 96 ayata 1 irraa hamma 5 jiran kana itti qara'e jechuu kunu akkana jedhanii haasa'a rabbii bareedaa akka harkitee samiidhaa dhufetti afaan isaatitti qara'ee nabiyyi rabbii qabate jechuu maal jeen jibriil guddi dhufee jiru iqraa bismi rabbikal ladhi khalaq اقرأ قرأ باسم ربك الذي مقار قتي الذي خلق إسا سيؤمي ربي سيؤمتين قرأ واقع قويتا سيؤمتين إيقا لي قرأ إجين إيقا ناو اقرأ وربك الأكرم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من ألق خلق الإنسان إلمنا ما كأوم من ألق إيقا إتتارا كأومي مقا كناتين اللي قرأ إجين اقرأ وربك الأكرم مقا ربي كيتي أرجات إن اللي ستي تولا أرجومي سي واهم برن دبسو إن دن دين سي برسيسي kanaan qara jee rabbi nabbaa fedhati tola oola iqraa rabbuka al-akram allazi allama bil qalam isa arkitee qalamaan yookiin immoo iskiriptoodhaan waa katabuu ilma namaa barsiise allama al-insaana ilma namaa ka barsiise ma'lam ya'lam waan arkitee hin beekne ka barsiise gaaf namni garaadhaan dhalatee jiru namni kamuu waa hin beeku jechuudha eegasii booddee namni eega baratee barreessuu fi dubbisuu qalamaan eegalee jechuudha akkasitti rabbiin kana jibriil qara jeeni nabiyyi rabbi salawaatu rabbi wassalaamu alayhi waa'ee kanaa yeroo dhagahu jibriil hanganumatti biraa kute fiiga galee sodaatee takka argee hin beeku yaa khadiija jeen yaa haadha warraa kiyya anarra waan takkaa hin arkin
natti dhufe nama akkanaan na dhufe na ukkaamse na sodaachise na cuucee tarsadi yookiin marraa sadii qara'inaan jee awwaan inni jedhu san qara'uu hin beeku eeganaa hangana na qara'ee kute jennaanin maal jee rasuulli rabbi laqad khashiitu alaa nafsii jeen yaa khadiijaa sodaadhetiin jira lubbuutii irratti ani waan hin beeku jennaan abshir jettee naati warraa kun akkanan nama jabeessuu qabdu jechuudha abshir yaa muhammad kallaa wallah lakka akkasii miti wallaahi maa yukhziika rabbi waa sin xiqqeessu maa yukhziika allahu abadan wallaahi rabbi sin xiqqeessu rabbi sin salphisu sin qaanfachiisu ati rahiima fira kee harkitee walitti qabdanii ni suuftaa ni jajjabeessita rakkata harkitee furta rakkoo baafta beela'aa nyaachifta ollaa fi keessummaa keessummeessita nama akkanaa kana rabbiin nama waan gaarii dalagu tokko hin xiqqeessu abshir jettee abdiitti horte jechuu haati warraa akkana nama bira dhaabbattu ta'utu irra jiraata dubartoonni islaamaatis kanarraa baruu qaban jechuu ennaa akkas jettuun duuba falli maalee ugguu ji'uurre ka'i nama beekaa bira deemaniit wajji mari'atan jechuu ilma adeera isii ka ta'e ibnu ammi isii ka ta'e jechuu waraqatu ibnu nawfal bira haa deemnu jetteeni waraqaa ibnu nawfal jaahilummaa yookiin wallaalummaa keessatti nama nasaara yookiin kiristaana'e jechuu inni injiil beeka ugguutti dhaqanii kun waan akkanaatiin argee namni akkana na dhufe akkana naan jee jennaan maal jee waraqaa ibnu nawfal jechuudha haazaa jeen kuni jeen naamuusu allazii nazzala allahu alaa muusaa kun arkitee mallattoo ati ergamaa ta'uudha kanuma akka nabi Muusaa irratti rabbiin buusaa ture silaa jiraadhe zabana sanitti siifin tumsaa gaaf ummanni kee biyya irraa si aru miila keetiin dhiqee si kaddama yookiin si tajaajila jabaadhu abshir jeeni akkanatti jajjabeesse nabiyyi rabbiitti abdii hore jechuu eeganaayis guyyaa lammaffaa isaan gaaroo hiraatti ugguu deebi'anii jedhan jibriil itti dhufe kursii samii kara bahaa tanarra kaateetuma kataa'u jechuu bifa guutuu ta'een akka jirutti goflaa 600 godhatee jechuu arganii eegas illee achi gaggabanii booddee ammas ugguu zammiluuni aboonaan haguugaan har'allee waan addaatiin arge rasuulli rabbii jedhanii rifatanii hoollatanii jedhan maal jedhaniin bifuma kanaan ammas rabbiin subhaanahu wa ta'ala suuratul muzammilii fi muddassir kun itti buufame jechuu yaa ayyuhal muddassir yaa mammarataa ka uffata mammaratee ufa booydee jirtu sodaattee jirtu maal hagooggattee teessa ka'ii dhaabbadhu fa'anzir gorsi ilma namaa akeekkachiisi ibidda hamaarraa jannataan gammachiisi warabbaka fakabbir rabbii kee malillee guddaan hin jiru rabbii kee guddisi wasiyaabaka faqahhir uffata keetillee gubbaa qulqulleeffadhu wasakoomtee kadari jettee hin deeminii jechuu namni garii nama uffata wasakoomee deemuun awliyaan beeka jechuu qulqulleeffadhu dalagaa teetillee rabbumaaf qofa niyyaa tole harkitee shirkii na argiif na dhagayirra illee fagaadhu warruzza faajur warruzza taabota waan gabbaramtu footoo fi argitee soodduu garagaraa waan namni olii gad oofu kanallee nama waaqaa gaditti ilma namaatiif argitee gabra ta'uu makluuqaaf gabroomuu kanallee irraa fagaadhu oodi irraa baqachiisi ilma namaa jechuu akkana jee rabbiin subhaana wa ta'aalaa jechuu eeganaa warruzza faajur walaa tamnun hinawwin hin barbaadin tastaksir jeen jechuu walaa tamnun tastaksir baay'ifachuuf jecha qabeenya qaxxaamuraan horuuf jecha mallaqa xiqqoo namaa liqeessitee qarshii 1000 liqeessitee 2000 godhaan agalchaa akkan jennee ribaa akkan nyaannee jeen jechuu bifa kanaan rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa nabiyyi rabbii barsiisee ganaallee booddee maal jeen haala daawwaa gootu kanarratti obsa akka barbaachisu hime jechuu maal jeeni hime rabbiin kaa adeemsa da'awaa kana keessattillee as-sabru ala al-adaa akkuma je'amu sabbaruudha yookiin obsuudha adaa nama godha namni nama xiqqeessa nama arrabsaa nama tuffata nama maqaa nama balleessa jechuudha waa'ee kanarratti illee rabbiin maal jeen suuraa kana gama dhumaa suuratul muddassir kanarratti ayatoota jalqabarra jiran kana keessaa maal jeen wali rabbika rabbuma keetiif qofa fasbir rabbumaaf jecha sabbar jee waan irratti waamtu san ummanni kun wallaalaadhaas xiqqeessuu danda'anii bifuma kanaan akkana qofa jeeti rabbiin hin ergine maal wajjin isaan erge nabiyyi rabbii salawaatu rabbii wassalaamu alayhi mu'jizaa gurguddoo fi ajaa'ibsiisoo ta'an wajjin isaan erge jechuudha mu'jizaa kana keessaa tokko nabiyyi rabbii maal ta'u jechuudha haala harkitee barreessuu fi dubbisuu hin dandeenyeen addunyaa tana keessaa nama hangafaa ta'ee har'as argamu kaleessas akkas turuu isaati jechuudha maaliif rabbiin isaa kan nama barreessuu fi dubbisuu hin dandeenye kana dhala namaatiif erge jennaan akkuma har'aan tannee warreen burjaaja'anii warreen seenaa nu bannee naguma haasa'an nabiyyiin
رسول ربي صلوات ربي السلام عليه كتاب القرآن جامو كان أقوانه في بريسة تكا كتابه تدوري راكوب في قدرتي عسى أن كان ربي وان بيكو إساني بريسو في دبسو هندن ديني إرقي جدو نمني بريسو في دبسو هندن دين كوبي أكمي واغلو دندا كان ديبيا كلاتو في ربي سورة الأعراف بقنا تربفا لكوبسا دبتكا في شنتمي تربا هم شنتمي سدت الرتي مال ججتو الذين يتبعون الرسول النبي الأمية إساننا نركتي رحمة ربي ترى ربي نساني في إرجع رسول مال تيجو نبيي الأمي مندوب إلى الأم كجرا وجو بدامي سارا كيسا بو يوكي جرو دامي توكو وابرسو دبسو واتك هم بيكو أمي يجتون الليتريت أنا دوكيت يجتو كهم برن كإرجع يجتو الذي يجدونه إساننا نردفن أركتي الذي يجدونه وان أرجم أركتي مال كيسا ترجمه مكتوبا كتب ما يوكي هذا بريفمن عندهم إسان برد في التوراة والإنجيل توراة يوكي أوريتي في إنجيل كيست يوكي وانجيل كيست اللي إسا أرقموسا نبي ربي كيس اللي جراجتو يأمرهم نبي جيتشو كني أجاج أمال نبي جيتشا كان مالي ميكا توراة في وانجيل كيست اللي إبسام يكون جتشو بالمعروف وانغاري كمتجو نما أجاج وانغاري دبتا وانغاري وجدا وانغاري دلقا وينهاهم عن المنكر وان ففوقتا تشفر راو نياتا دوغات الراجرين نرا دلقا را نما دورقاجي ويحل لهم الطيبات وان غاري تيتفاو حلال قد يوكيمو اكد لغن اجاجاج يجتو ويحرم عليهم الخبائث وان ففوقتا يوكيمو خبائث تي وان اركتي خبائث جتون نياتا رايو فرن جن فكنيا وان ابو نياتا بيلا نما همبابني كان ما همغببني تكاو كان ما مچيسو كان ما سكرانسسو هرينا قاما نمت فيدو جتو كاكنا كان رامو ني دور كجچور غما ربي ويضع عنهم إسان الرال فكاو في الليل غمد الا نما چفر راجچو كيسو امته ور دران كتاب ني كنمي جچو اسرهم بايساني والاغلال بايساني كيسان اركته هوته إسان الفاتسن جچو كيسان هيته التي كانت عليهم كيسان الرتدا اتتاته دا الفاتا با غدا تاته إسان چنكتسن كان الرالافي سورف ربي نركته دين كنيا كان اوغو ديني لا فرجتو مالك دفجين اركته ركو دلا نماتي فرماتا تقف جتو كناف ارغم جتو رسول ربي الله صلوات ربي والسلام عليه والذين آمنوا به ورست أمنني وعزروه ورئيس ججبيسني إسا قدسا ونصروه إسا جنا ربتني إسا تمسا واتبعوا نورا أما اللي كهردفا إفاج رب قرآن كهردفا جتو إفان الذي أنزل معه بإسا وجين بوفا مجتو النبيين الله كتير ربي برا وفي وكي ربي برا إرقم جتو أولئك هم المفلحون جروا ما كان جرم الكاية كرام الكير جروا جتو أما سوايا إساني الكتير إسان غسني ثاني كلالة جرو أبان ثاني نبي الله إسماعيل عجم يوكيمو نن عرب سجتو عربا متي جرو عرب الرافودة جرين عربات تبلمه عرب غويا كيسا يوكيمو نما غويا كيس عرب ومته إساني مو عرب جتو عرب الرأرجم وجين عرب موقفاف إرجمني يوك جن نتاتي أكد يبين كسنتاني أنا هاسا وكنا متي ثاني فتمتو إسان غرغاروف وفيك يراك الصوب إسان دبت وجا إسان كبر موتوك هنوي سنوا كتا يكون رب مجد جتو قرآن هرك مسلموتا جرو كنا جتو قل جاءجتو يا أيها الناس جئين شوف المنامات يا المان نما يا الألوت نما جاءجتو يا أورمو يا أمارة يا تجري يا عرب يا أجم شوف الألا نما وني نما تاتي جرتو وني دبت من اللي كانس كيسا مكان نهين جتو إني رسول الله إليكم عن إرجما ربي نرجع جما كيسا نتنا إرجع جميعا إسن شوفت جتو إسن شوفت tokkotti ergamee osoo tokkorraa hin hafin jechuu kanaafuu ilmi namaa cuftinuu karaa namni qaceeluma barbaade isaan jala deemuu qaba jechuu allazii lahu mulku samaawaati wal ardi inni na ergu sun mootummaan samii fi dachii illee ka isaati laa ilaaha illaa hu isa malee illee gabbaramaan haqaata haqaan gabura ta'aniif tokkollee hin jiru isuma qofa waaqessaa yuhyii wa yumiitu isuma jiraachisaan ka waa jiraachisu isinii dhabamarraa isparmii fi igirraa yookiin killeerraa ka isin jiraachis eeganaallee wa yumiitu ka isin ajjeesu eeganaallee achi keessaa qabrii keessaa ka isin kaasu fa'aaminuu billaahi ربي أمنا ورسوله رسول سات الله أمنا النبي الأمي نبي أمي تبرسوا في دبسوا عند الدين نبي الله محمد الذي يؤمن بالله كرب مقفت أمن رب مقف جبر سنت أمنا جل ديم رقمسا وكلماته أمسك كلمة إسات أمن كلمان إسا قرآن إسا برابو فما في كتابه درال لك إنجيل في التوراة زبور يوكي مزمور داوتي في أكسم الله نبي الله عيسى إسا در جرول نبي تأساك رقوم سوسنتي أمنا واتبعوه إسا هردفا لعلكم تهتدون أكا قتلتني كرا قتلا هرابرو تميل كوفتن جي ربين وايساني دبتا نبي ربي صلوات ربي والسلام عليه بفو مكانان
qur'aanuma isaan harka jirutu ka abbaarra beeku budaadha namni lakki akkasii miti muhammad ofii qur'aana katabee jedhanii maqaa isaanii xureessuudhaaf ofii immoo amantii tana eegale ofii uume jedhanii jedhan nu caalaa waa'ee muhammad salawaatu rabbi wassalaamu alayhi musliimoota caalaa hin beektan musliimoota caalallee immoo waa'ee muslimaa wanti ibsuuf ifa galchu qur'aanaa fi hadiisa kanaafu qur'aannii fi hadiisni waa'ee kana jala dhaabbatee morma jechuu kana ta'u suuratu ankabut boqonnaa 29ffaa lakkoofsa 48 irratti maal jedha rabbi subhaanahu wa ta'aalaa wamaa kunta ati waa hin taane yaa muhammad ati hin taane tatluu ka qaraatu hin taane wamaa taqra'u jechuu ati ka qaraatu hin taane nama waa qara'u yookiin immoo waa dubbisuu hin turree jechuu min qablihi qur'aanni kun osoo sitti hin buufamin duratti waa tokko tawraat dubbisuu hin dandeessu injil dokumentii tokkollee barruu tokkollee dubbisuu hin dandeessu jechuu min kitaabin kitaabarraa illee jechuu walaa taquxuhu harki keetillee hin katabduu hin barreessuu hin dandeessu handiraayitingii hin qabdu jechuu dandeessi waa barreessuu hin dandeessu biyamiini harki kee mirgaa fi bitaallee je'an jechuu akkana jee kaafunu rabbiin harkitee osoo inni kanii fi katabuu yookiin barreessuu nama danda'u taate eega barreesse immoo waan barreesse nama dubbisuu danda'u taate yookiin immoo dubbisuu ka danda'u taate nama akkasii ture koppii godhee kitaabota duu irraa malee ofiin hin finne rabbi biraa ittiin buufamna jedhanii saniif rabbiin nabiyyicha barreessuu fi dubbisuu hin dandeenye dhala namaatiif immoo caalaa godhee ergi jechuu maal jedhe rabbiin harkitee suuratul ankabut boqonnaa 29ffaa lakkoofsa 48 kanarratti eega dubbatee wamaa kunta tatluu min qablihi من كتاب ولا تخطه بيمينك اجاجيني بودا بتاب ملك كيتس كتبون دندسو تسوا دبسو هندن ديسو اجاجيني بودا مالجي اذن لارتب المبطلون ور الكتاب باطل ور صوبا ور فردا كجيبا نمر كاو يوك كجيبا اومن سلاتنا ما كتبوا دبسو دندسو تات كجيبا سرت اومن جي نبيين بفكان النبي كانت جچو اكن متو وجي ربي واحد دون تعالى نما يس چالچسه الفو كرامه هدو كنف جچو الكرامة كرامة جتون خوارق العادات وان اركيتي عادة فالليسي ارقمو جتون وان دوران هنجره باس ادات معجزة وكراجي ابدين كيدف وان تدوري والادته اساف كنني سيرجيتو سنين كيسا كرامة النبي كينيا كنمته هدو دجيتو كرامة النبي كينيا كنمته كأكا فكينيا بشان اركا يوكي قبين اساني بدبور كي صحابوني كان دغني كان دقچو بشان دو اساني رافو رأيني قلمته غنيات دمته بودا kaatee gesaan rabbitti kadhatanii jedhanii kaatee ilmaamtee ra'ee akka duraanii normaal ta'u bifuma kanaan argitee nyaata xiqqoo namoonni hedduun soorachuu bifuma kanaan muuyillee isaaniif boo'ee isaa wajji haasa'u gaalli isaa wajji haasa'u ijji nama dhukkubsattee bismillaa jedhanii fayyuu ija namaa taseefi nama keessaa fuudhamte ija zaayiraa taatee argamu hedduudha ka waa'ee kana ammas ra'ee argitee waa takka hin qabne ra'ee goggoyduu elmanii aannan dhuguu hedduu fi waan hangana lakkaa'ameen dhumne jira uleen immoo uleen mukaadhaa seefi ta'ee sahaabaa isaanii ufaashaa jedhamu tokko eega isaan bira dhufee jee kanaaf kan kana fakkaatan hedduu jira kanuma ta'u wajjin muujizaan isaanii lakkaa'ameen dhumu yookiin immoo dinqii isaanii rabbiin kenne hedduu jechuu hubbuu dhala namaatti ergu akka isaan ergamaa ta'an garuu immoo muujizoota kana ragaa wajjin yeroon sinii haasa'e hadiisaa fi quraana keessatti jira jechuu ragaan isaa bal'inaan achi keessa deemtanii ilaaluu dandeessan mee ragaa quraana keessaa yoo fudhannee ilaalle muujizaa guddaa fi nama ajaa'ibu gurguddoo jira jechuu توقف فكينا سورة القمر بقولنا شنتم يبرفع لكوزة تقررتي اقتربت الساعة وانشق القمر قياما يا تجر تدي ودفقوا مت كل آت قريب أكما جاء مجرب مال جاء وانشق القمر جيني يوكي أديسي بكلمة فلك جي يوكي أدبه جاجتو أمني قريشي مئة إرقامات ونتفيد نبو ما جت أتي نما ماجيكي وجتو أتي نما سيري قولوا جانين اتفيد جتو وانو ورسيري اللغو من دنيا كنان التول أكسو ملي waan nama ajaa'ibu fi rabbi waan isaan kabajeen ijoo waan dinqiidha waan guddaa kenneef isaan obsa akkuma badhaasee jirutti jechuudha akhlaaqa akkuma isaan badhaasetti suni maalidha suuratu israa boqonnaa 17ffaa ayata 1ffaa irratti maal jedhe rabbi subhaanahu wa ta'aala سبحان الذي أسرى بأبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير أكن جي ربي كنو ajaa'iba namatti rabbiin qulqullaa'ee jira wantoota gadhee fi wantoota ilma qabaa jaartii qabaa kana ji'anirraa qulqullaa'ee jira jee argite gabricha isaa nabiyyallaa muhammad masjidul haraam irraa yookiin immoo kaaba bakka kaaba kanarraa makka irraa gara masjidul aqsaa yookiin beetal maqdisiitti yerusaalemitti geesse achi booda samii torbanii ol dabarsee haasaa ofii dhageessise jechuu rabbiin itti haasa'e jechuu akka isaa malutti rabbiin illee dubbate wali haasa'anii salaata musliimoonni har'a nuti salaannu kana alhamdulillah gaafsan itti kennamte jechuu rabbiin bira dhaqanii haasa'u waan taphaati mika jaalala kanaa olii
namni tokkollee harkachuu hin danda'u jaalala akkanaadha jechuudha. Kanuma ta'u wajjin badhaafni isaanii kuni badhaasni guddaa yoomillee hin irraanfatamnee fi yoomillee hin dagatamne hamma guyyaa qiyaamaa boodallee kan murtiin isaan ta'amu kanamarratti takka ragaa ba'u yookiin ragaa namaaf ba'u qur'aana kenname mu'jizaan yookiin karaaman isaanii guddaan jechuudha. Sallallahu alaihi wasallam gaafa raaman isaan irratti haa jiraatu jechuudha. Ugu rabbiin dubbatu suuratul Hijr boqonnaa 15 aayata 87 irratti walaqad aataynaaka dhugumatti sii kennine yaa Muhammad sab'an min al-mataani torban deddeebituu gahee suuratul Faatihaa jechuudha. Suuratul Faatihaa open of the Quran sii kennine jirra. wal Qur'aan al-Azim Qur'aana guddicha illee siif kennine jirra jechuudha. Qur'aana injifataa Qur'aanni ayatoota yookiin keeyyatoota 6,236 qabu. Ayatoonni kunniin cufti isaanii mu'jizaa namni tokkollee fiduu hin danda'u. Haasaa rabbi biraa haasa'ame waan ta'eef jechuudha. Kana rabbiin isaanii kenna. Qur'aana kana yeroo isaaniif kennu barreessuu fi dubbisuu hin danda'an eega jenne akkamitti Qur'aana kana qabachuu danda'e nabiin. Akkana jee rabbiin deebii kanaatis deebise jechuudha. Suuratul Qiyaamaa boqonnaa 75 lakkoofsa 16 hamma 20 irratti laa tuharrik bihi lisaanaka lita'jala bihi akkana jee jechuudha rabbiin. لا تحرك به لسانك لتعجل به لا تحرك سوتشوسين نريفتني لسانك الربك يجت لتعجل به يسد ريفتو في يوكي مو قرآن كان قبتو جتش هي ريفتني سوتا ديمر كتاني سوتا دومن سوتا قرآن موارد مسمني كين يجو جتو إن علينا جمعه وقرآنه إن علينا نرجل نرة الدركم جربين أنا رد دركمني أنا رجراج جمعه إسا ولدت سيك أبون إسا ولدك أبون قرآن كان سي ولدك أبون ججتو فإذا قرأناه وقنت القرآن كان قرأنه سروا أور إنجيل جبريل يوكي جبريل جتو كرام ملائكة كينيا جبريل يوكي جبريل عليه السلام يورو سرت القرآن إسا 6 جنين سرت قرأوا فاتبع هردوفي قرآن هردوفي أتبرت كبيتو مدقى فتوجه إيغاسي سوما سينا جتو ثم إن علينا بيانا إيغاسي سيفدسون هيكو إساتف سيغلتو يسمو حفظ إسا يوكي قمك كبتو سيف برو ميمورايز برو نلي أكاقوتو دنديتي كران مسيكن جاجتو ألم نشرح لك صدرك كما جينو صدري ساني بلسي أكا إسان قبطن قوم ساني سمو ساني تكسيف قرآن تاسي جتو ساني ممكن ربي تربين أكو ماركته إرشادي جامو جتو وان في الرد دندا أكمته إساني كتبوا في دبسو هندن أكا إسان قرآن قومك قبطن تاسي بفو مكانا أما اللي سورة الأعلى بقولنا سديتمي تربفا لقوب سجامة تربارت سنقرئك فلا تنسى نتسك أراسيسا أتم أبدا إن إرام فتوان سك أراسم إلا ما شاء الله إنه يعلم الجار وما يخفى وربنا الكتاب نقصي منسوك غروف الإمالي وربي شعروف الإمالي جاء جوكم ميسا كان مالي تقول لك إرام فتنجر بفما كان ربين أكم مالي بايبلي كيست وائن إساني دبتمي جرجتو بايبلي كيست وائن نبي الله محمد صلوات ربي والسلام عليه مكان إساني اللي صنفين بكت دبتمي جرجتو مكان إساني هدو لا مكان إساني كنين كيسا مكان هم مكان سدي أفر شدي في كناول اللي قبنجتو مكان مراسو كيسالال محمد أحمد حاشر عاقب كاكنا جمون مكان إساني تجتو كبيروت اللي هدو جر محمد جتو مالي هيك نساني جتو دا مكان إساني كوني يكون إسالا فارفما جتو ربي فارفما تو كوني اللي أركتني كتاب أركته The Book of Solomon جامو يوكي مو أركته ودو چالو كجامو بقولنا شنفا لكوب سكول جهرت واي رسول ربي صلوات ربي والسلام عليه حاسب نساني كأكدني دايمامي أو كنم نركته آسا إساني تجفتة ونحال لساني بريدة تو ببار عن جرا دبستني دارو جلدسن especially كتاب أفان هبرو تيوكس إبرايست إتين كتاب ميجرو ما جدتو all together lovely جدتو كشوفانو جالته مجدتو محمد جدتو كنما شوفانو فارفم يوكي جالته مجدتو أحمد جدتو نمو كربي أكام فارس جدتو أحمد اللي نبي الله عيسى نكو مركته وانجيل يوحنس بقولنا كنا جافا لقومسا كنا سدي في رت دبته جدتو واي ساني كنا فكار كانوا موجين كقوم وفاك يستلله The Book of Deuteronomy كتابة كيس ديبي واي كتابة كيس ديبي بقولنا كنا سديت فلا قومسا كنا الشان الرا هم دقدمي تبتي يو كلال تنتاتي واي ساني كان بدنا نبس نبي الله موسى أكفكاد موسى مال جيب بني إسرائيل ربنا كان نانجي نبي أككيتين أبوليين ساني كيسا كاسي دالا رماتي إرجع إني نبيجي سن جتة قوتي اللي أفاني سا كيسن كا إني موار كتير بريسو في دبسو كندن دنيا تو بفما كان أنا ملّي أكسمت اللي نبيجي رب صلوات ربي والسلام عليه
bifuma kanaan ammallee kitaaba Isaayyaas raajicha boqonnaa 29 lakkoofsa 12 irratti yoo laalle nabiyyi rabbi akka dubbisuu fi barreessuu hin dandeenye nama kitaaba hin baratiin ka dubbisuu fi barreessuu hin dandeenye yoo itti kennatan kun nabiyyi rabbiiti jechuu ani kitaaba dubbisuu hin beeku am not learned sinin jeessini deebisaa jira warreen immoo silaa barreessuu dubbisuu beekan kitaaba dabsanii jallisanii akkamis saba waaqaa himatullee jechu sunniin arkitee yahudotaaf kiristaanota kitaaba balleessan waa'een isaanii kana fakkaata ka akkanatti harallee ammas kun oganaa itti deemuu jirra jajjabaannee haa barannu haa hordofnu keessa warra roorroon isaanii hammaattee jirti garuu immoo roorroon isaanii yoo hammaattes rabbiin maal jechuudha innaa kafeynaa nutu siif gaha waa'ee keeksirraa ittisuudhaaf mustahzi'iin warra gitee si xiqqeessu sitti qishinaa godhu deemu jechuudha waa'een isaanii dhoyfamullee dhokachuullee hin danda'u addunyaa tanarratti namnarra sadarkaa qabullee olaal eenyu yoo jenne isaanii waa'ee rasuula rabbii salawaatu rabbii wassalaamu alayhi nabiyyoonni dhufaa dabraan dhaamanii turan jechuudha fakkeenyaaf hojii ergamtootaa kana keessatti yoo qaqqabne laalle akkuma seera keessa deebii the book of Deuteronomy boqonnaa 18 lakkoofsa 15 hamma 20tti nabi Museen waa'ee inatti dubbatee obboloota isaanii keessaan ergamaa isaaniif kaasa yookiin isaanii dubbise ergamaa sanillee haasaa koo afaan isaa keessan kaa yookiin immoo kitaaba koo isa keessan kaa isaan affasiisaa memorize akka inni godhutti isa ergaa ka jiru wajji laalle ture ergamichis immoo akka katabuu fi dubbisuu hin dandeenye laalaa jirra jechuu wajjin kanarratti wanni isin diteelii gad hubachuu qabdan hojii ergamtoota kanarra baay'iseet waa'ee kanaa dubbate jechuu nabi Musee dabalatee nabiyyoonni dhufaa dabraan isaas illee jiran ka isa durallee jiran ka akka nabiyyallaa Nuh nabiyyallaa Ibrahim nabiyyallaa Muusaa nabiyyallaa Iisaa Zakariyaa Yahyaa cufti isaanii waa'ee rasuula rabbii akkuma dajjaal yookiin raayiduu jallaa gara booddee dhufu nama hamaa rabbummaa yookiin immoo ani rabbi jeena waaqessaa jee himatee garuu inni waaqa dhugaa hin ta'in ka ijji isaa jaamaa taate falfalaa fi sobaa ka ta'e ummataaf dhaamaa turan irraa of eegaa irraa baqadhaa fagaadhaa jechaa akkuma turan nabiyyi Muhammad immoo ergamaan dhugaa hafuurri qulqulluun dhugaan sun yeroo dhufe karaa dhugaa sin qaceelcha jedhanii ummata isaaniitiif dhaamaa turu asirratti dubbate jechuudha. Kanuma malallee kakuu haaraa kana keessatti fakkeenyaaf wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 15 hamma 16 akkasumallee wangeela Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 26 akkasumas wangeela Yohaannis boqonnaa 16 lakkoofsa 5 hamma 15 especially boqonnaa wangeela Yohaannis boqonnaa 16 lakkoofsa 8ffaa fi 13ffaa yoo kalaallu taate waan ajaa'ibaa keessaa barra jechuudha arkitee ragaa kiristaanota kitaaba kiristaanotaa keessa jiru waa'ee rasuula rabbiidha akkam jaa fakkeenyaaf wangeela Yohaannis boqonnaa 16 lakkoofsa 8 kanarratti maal jechuudha hafuurri dhugaadha kana jechuun maali nabiyyiin dhugaadha sun yeroo dhufu waa'ee cubbuu yookiin diliidha jechuudha qaceelumaa waan gaarii akkasumallee hukmii yookiin murtiidha addunyaa cufanii barsiisaa jira addunyaa cufanii barsiisa yookiin hubachiisaa jira ergamichi yookiin yeroo hafuurichi dhugaa sun dhufu gara amantii dhugaatitti yookiin immoo karaa jireenyaa daandii jireenyaa dhugaatitti jechuudha kanatti isin waamaa yookiin immoo isin qaceelchaa yeroo san isa amanuu fi isa simachuu qabdanii jira jechuudha inni yookiin nabiyyichi sun jechuudha hafuurri dhugaadhaa sun jechuudha yeroo inni dhufu maal dubbata jedhee hima jechuudha waan rabbi irraa dhaga'u akka dhagahetti dubbata malee ofirraa kaasee hin dubbatu jechuudha kanaafu yeroo inni dhufutti waa cufaa'u isinitti mul'isa jala deemaa hordofaa jedhee nabi Ciisaan alayhi wa ala nabiyyina afdalus salaati wa atammu tasliim ummata isaa banii Israa'eliitiif dhaame jechuudha akkasumallee quraana keessatti yoo laalle jechuudha nabiyyiin keenya waan rabbi irraa dhagahe malee waan tokkos ofiin hin dubbatu waan zaahiratti jibriil dhufeetti qara waan rabbiin isa beeksise waan ilhaamatti godhame malee jechuudha suuratu najmii boqonnaa 53 lakkoofsa lamarraa kaaftanii hamma afuriititti yoo kalaaltan taate وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى أكن جيجتو كنو وما ينطق عن الهوى هندبتو يوكي واتقل له ناسأو وفي الراكاسي هوا متى إسات الرياضة متى إسا فلاسما يوكي رئيسا كان ناسأو جيجتو إن هو إلا وحي يوحى بيسمني واقبر ربي برا أكد أجهت تقول أمولي كان هندبتو جيت وإساني همايتو قرو كريستانوني hafuura dhugaadhaa isa jeewu kana jechuu baaybilii isaanii manfas quddusiidha yookiin immoo hafuura qulqulluudha malee nabi Allah Muhammad salawaatu rabbi wasalaamu alayhi nabiyyicha hin ibsuu jedhan jechuu kun hafuura jedhama garuu immoo akka inni jeewu kana nama barsiisaa nama mul'ataa waan rabbi irraa dhaga'e dubbataa jira kitaabichi hafuura yoo fudhanne jechuudha manfasii jennu jedhamu hafuurri qulqulluun hafuura guulaalle jennu manfasiin jechuudha waan arkitee hin dubbanne
waan harkaan qabuu hin dandeenye waan ijaan arguu hin dandeenye general speaking waan qaamota miiraa shanan kanaan mirkaneeffamuu hin dandeenye namni hafuura waan jedhamu jechuudha. Kanaafuu hafuura jechi jiru kuni nabiyyitti yoo hiikame malee hiika sirriidhaa miti jechuudha hafuura jennee odeeffne jechuudha. Akkuma har'a harkitanii kijiba adda addaatiin anis nabiyyi ebeluun nabiyyi akkana jedhanii sobdoonni garaagaraa baay'atanii addunyaa irratti wanta dhiisan hin dalagin illee akka nama maqaa isatiin dalaginaa jawwee mataatti marannaa afaan haaraa dubbannaa fanfararaachaa jedhanii akkanatti nama dhiitanii lafaan dha'uu dhukkubsataa fayyifna jedhanii waan garaagaraa jechuun kun soba ta'uun silaa dhukkubsataan hakiima guutachi hospitaala guutee jira dhaqanii yaaluu danda'an ture. Zabana kanaafaa zabana koronaattiin namni rakkachaa jiru jechuudha. Soba ta'uu asumarratti namaaf galuu danda'a. Marzillee dhufne hin duunu amma ji'an takka gahanii jechuudha. Kanaafuu sanillee nama dhugee harkine hin jiru jechuudha soba. Kanaafuu hafuura asirratti maaliree jechuudha ergamaa dhugaa jechuudha. Kana ta'uudhaan maalidhaan mirkaneessina oguu jenne raa'ii Yohaannis yookiin immoo harkitee ergaa Yohaannis tokkoffaa boqonnaa 4 lakkoofsa 1 irratti michoota koo jedha jechuudha. Jaalatamtoota koo kabajamoo koo hafuura kamiyyuu hin amaninaa jedha jechuudha. Hafuura kamiyyuu guja'u every spirit jedha Ingiliffaadhaan. Every spirit jechuun maal jechuudha? Another meaning which means every prophet jechuudha. Ergamaa kamiyyuu jechuudha. Namaan ergamaadha jee himatu kamuun amanina. Qoraati xiinxalaa laalaa dubbii isaa madaalaa jedha jechuudha. Kanaafuu hafuura jechuun asirraa maal baranne jechuudha? Nama dubbatuu fi namatti mul'atu ta'uu isaa hubanne kun immoo ergamaadha jechuudha. Akkuma immoo kitaaba Roomaanotaa keessa boqonnaa 8 lakkoofsa 14 irratti jechuudha. Kana ifa godhee hima jechuudha. Kanaafuu ergamaan booddee waa'ee wanti nama barsiisu kan Wangeela Yohaannis boqonnaa 16 lakkoofsa 8 fi boqonnaa 16 lakkoofsa 13 irratti baranne kun maal jechuudha? Ergamaa rasuula rabbiitti ibsaa jechuudha. Salawaatu rabbii wassalaamu alayhi. Maal kana qofa waa'ee isaanii baay'iliin waa hedduu dubbatee akkasumallee immoo waa'ee isaanii guyyaan islaamaa guyyaan guddaadha. Guyyaan rabbii yawmal furqaan jedha dharaa baaxillee adda bahe guyyaa badrii ta'uu namni kamuu ni beeka jechuudha. Guyyaa sanillee baay'ilii keessatti nafne dubbatamee jira jechuudha. The Book of Isaiah macaafa yookiin kitaaba Isaayyaas raajichaa boqonnaa 21 lakkoofsa 13 hamma 17 irratti waa'ee biyya Arabaa jedhee dubbata. Gosa Isiyyaa warra teemaa jechuun warra Madiinaa jechuun ansaarotaan warra deedaan yookiin immoo muhaajiroota simadhaa warra harkitee warra qeedar jalaa baqatee isinit dhufu jedha. Akkasumallee warri qeedar yookiin qureeshota ammoo warreen loltoota xiyya darbatan hedduun akka achitti dhuman himaa jechuudha. Kanuma ta'u wajjin ammas qiblaan har'a musliimoonni itti garagaranii salaatan kun Kaabaa ka jedhamu kun jechuudha. Sharqul Awsatitti ka argamu Middle Eastitti ka argamu kun jechuudha. Tokkummaa musliimatiif ka barbaachise kun jechuudha. Karabbiin musliimallee tokko ta'uu barsiisu musliimni cufti adii gurraachitti salaatu kun baay'ilii keessatti akka yeroo booda dhufu jechuudha. Qiblaan duraadhaa kan turte ka Beetul Maqdis jechuudha. Rasuulli keenya waggaa tokkoof ji'a afuriif achitti garagaree salaataa ture salawaatu rabbi wassalaamu alayhi. Akkuma quraana keessatti suuratul baqaraa boqonnaa 2 ayata 144 irratti himu jechuudha. Qad naraa taqalluba wajhika fis samaa walanwalliyannaka qiblatan allati kaanat tardaaha ila aakhiri aayaa jechuudha. Akkasii jedha rabbiin. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا إلى آخر آية. أكنا جاءتكم ربي سبحانه وتعالى قبلة تجالة سنة سيف ججيرا سيفين ججيرا جنجة ربين. أكسم الليمو وانجيلا يوحنس بقولنا أفرفا لكوسا كل سجلي حمد يقدمي توكو تتي intalli takka nabi Iisatti dhufte abboonni keenya duraan gaara kanarratti gaara Beeytul Maqdis kanarratti waaqa yookiin rabbi gabbaraa turan jettee gaafannaan kana qofaa miti gara booddetti asirraa jijjiiramuuf ta'a jedhee nabi Iisan barsiise jechuu alayhi wa ala nabiyina afdalu salaatu wa atammu taslim. Kana jechuun nabiyyiin Muhammad salawaatu rabbi wassalaamu alayhi wanti inni ittiin dhufe cuftinuyyuu raajii yookiin immoo ergamaa sobaa osoo hin ta'in waan dhugaati waan evidensii yookiin ragaa qabatama qabu. Raajii sobduurraa of eegaa jechuun wangeela Maatiyos boqonnaa 7 lakkoofsa 15 hamma 17tti raajii sobduu yookiin immoo warreen ergamtoota ofiin jedhanii kun akka har'a biyya burjaajessaa jiran kana anis ergamaa nabiyyuu akkanaa ka jiran kanniin soba jechuu ergamaa waan ittiin cheek ta'uu qaba. Akkasumallee macaafa Ermiyaas raajichaa boqonnaa 2 lakkoofsa 8 irratti
warreen lubootatis osoo hin hafin baalii yookiin xaaguta yookiin immoo waan rabbii gadiitiif makluuqa farkitee gabra ta'anii ummata illee gabroomsanii nyaatanii jechuudha. Akkasumallee quraana keessatti suuratul saaffaat boqonnaa 37 suuratul saaffaat boqonnaa 37 ayata 125 hamma 27tti laaluu dandeessanii maal jechuu asirratti jechuu ata'buduuna ba'alan watadharuuna ahsana alkhaaliqiin. ata'buduuna ba'al jechuun harkitee nabi Iliyaas tujeen ummata isaatiin baal jechuun waan rabbii gaditti gabbaramu xaaguuta gabbartanii watadharuuna ni baqattanii dhiiftanii ahsana alkhaaliqiin waaqa keessan irra uumaa irra caalaa gaarii sanii jechuu. Jeneraalii haasofni waliigalaa waa'ee nabiyyi Muhammad saadiqul masduuq ka ta'e jechuudha. suuratu Ali Imran boqonnaa 3 ayata 144 irratti ما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل محمد أكو مرجمتو تدور دبرني إرجم على جيمة سورة الأحزاب بقولنا صدم سدفة على قوس أفرت مرتي ما الججتو ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ختمي وكي ربود مدمدميا وكي كرابودا إرجماتي ججتو سبود إرجمان تقول له هنجرو ججتو ما لا نبي بعد كجامو ججتو كان ججتو أكسو ملر كتني عمس ربي نوجد بتوجتورا سورة الفتح بقولنا فرتمي سديت فعل قوس دي دمي سقلا فرتي محمد رسول الله والذين معه شدة ولا الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل أكن جيل دبته جتو أكسم الله نبين كن هو إساني جبابنا ندبته مال جنجتو أنين كنيج أني وفيفسن جتو دعوة أبي إبراهيم أن كن دعاء نبي إبراهيم جن نبي إبراهيم تنقلت وبشرى عيسى أما الله كتير جمّتشو عيسى أمة عيسى تنجمّتش عيسى وذلك أن إبراهيم لما بنى الكعبة وقو كعبة إجارو مال جيك رتجت ربي سبحانه وتعالى ربنا وابعث فيهم رسولا منهم جيك رت يا ربي أمتك أنا كيسا الدنيا أفضل نمات فرامتك تو إرجما أسكيسا إرجيرج أنا وامتش يوكي دعاء سنيتي جنجت إرجما ربي صلوات ربي والسلام عليه إساني الدنيا قوتو دا إرجمان كتاب نسان الرتب ولا الدنيا قوتو إرجم كرافي جريني وقادا إرجما ربي تو أما سورة محمد بقولنا فرتمي تربفا لكوب سلام الرتي سورة محمد كان كيسا مال جايت والذين آمنوا وعملوا الصالحات إسلامني وني اتنما مدال سنت أركتي كمنهم سوس وده إسلام جاني أركتي أكن وجانات سنتان ينجرو ني أمنت إيجا أمنت جت وجد أما دالم تجت وعملوا الصالحات دلقا غاري دلقا وآمنوا بما أنزل على محمد وأم محمد ربه فبيغرا محمد تجت اللي ورا أمني جتو وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم همتو إساني إساني الراركتي هرچاسي جر ربي وأصلح بالهم وصلاح حالهم حال إساني اللي تلچجر كرا جنتا yeroo booddee ergamaan namni tokko ergamaa jee nama tokko filachuuf daandii tokko filachuu hin danda'u ergamaan boodaa fi irraa maayii ka macarrashaadha nabi Muhammad ta'u namni karaa isaanii jibberkitee of agabuu isaa yookiin immoo hongoof godhu hagabuu of kaa'u isaati kana beekuu qaba jechuu kanuma ta'u wajjin nabiyyi Muhammad salawaatu rabbii wassalaamu alayhi an gammachiisaa dhala namaa cufa ta'uu isaanii nabi Ciisaa darkisa suuratu صفي بقولنا جاتمي تقفى آيات الجهرتي دبت جت وإذ قال عيسى ابن مريم لبني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد جت إلى آخر أحيا مكان ثاني أحمد تولا أحمد جت أكان نما ربي فاسو جت محمد جت أكان فارفما على نمات فبرتي هران تنركتي جوجل الله سنت مكان ثاني تتكفى نمني جرو جالة ما في كبجما كنافو ونسين جت بربان واي كنارت نمني كمو نكبجا نجت درت سنس نكبجو قبض واي ثاني تطيتني نسمي سوفي نؤرسو في ندلنسي سوفي نتلي سن أكتو نقولون إمبرباتش والكبنية وججراتو كم نترى وان سنيقول نكون أفرّا كرا جرينيا كرا حقا سنتغرسيسو yoo sinii ta'e yoo haqa jaallattan fudhachuu sinirra jiraata akkuma ispeeshaalii warra obboleeyyan keenya kiristaanota hammeenya tokkoo fi diinummaa tokko sinii hin qabnu daandii jireenya dhugaa sinitti garsiisu daandii karaa nabii sanirra jiraata dhugaa isa sinii garsiisu akkuma arkitee kitaaba arkitee Tasaloniqee keessatti Tasaloniqee isa duraa boqonna Zafaris Tasalonian chapter 5 number 19 to 23 akkuma jiru jechuu hafuurota yookiin immoo ergamtoota cufaa warqitee hin xureessinaa jechuu ammallee tuffattanii hin laalina waan isaan waaqarraa dhagaanii isinitti himan waa cufaa'uu qoraa laalatii karaa dhugaa fi daandii sirriidhaa filadha waan hamaa waan gadhee kamuu gallakkisa isinillee kanaafuu wanni cuftinu mistira jettanii of sammuu of dhiphiftanii of cuftanii osoo hin ta'in dhalli namaa kamuu sammuu keenya bal'ifannee waliin mari'annee daandii jireenya akkuma baakgiraawundiin keenya tokko ta'e karaa jireenyaa
waan illee akkuma tokko ta'e karaa jireenyaa tokko irratti akka deebinu abdii qabna. Fayyaa ta'aa nagaan nuu tura. Ilmaannan muslimaa immoo waa'ee rasuula rabbiidha salawaatu rabbi wassalaamu alayhi jabeessitanii barachuu fi hordofu akkasumallee argitanii balluqu walau kaana aayaa akkuma aayaa takka illee yoo dhageessan irraa geessaa gujan daawwan dirqama musliimoota kamirraa kaame waan ta'eef kana lallabuudhaaf qophii ta'uu qabna. Namni waan biraatu lallabu jechuu kanuma isiniin jechuu barbaanna. هذا والله أعلم وجزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. فيانو تأنا قام نتراب وليا كن جالتهم.